gashan keessa lafti kun waa harkitu kuni kan ijoollee maccaa fi tuulamaatu. Mee lafa kanarra maal facaafachuuf? Amma kaamee waanuma taate waan akka baaqelaa facaase waan akka qamadii irraa hammadha waan akka shumburaa facaase waan akka doolaaraa irraa galfadha ishuma tana kinoo anumaa agartu tana kaanirraa guuranii kaan mana irra gadhaabanii ijoolleen teeyyataan tun bakkee irtiyanii akkasitti lafa kutaa tumaara laakkinu amma. Mee lafi kun duriin isaa kan eenyuuti jalqabisa? Durii isaa kana kaafilee abaabilee keenyaatti ture. Durii isaa warra tufaa munaa ture. Warra doofaa. Tole. Isaan kana ka warri Abisiiniyaadhaa yeroo sanii sirnuma isaaniitiin amantii isaaniitii fi nagada isaaniitiin saffifatan barbaadanii bataamitti yeroo san amantii kanaan dhufanii nama keenya qabanii kirrii mormatti hidhanii kiristaana godhanii asumarraa lafa keenya irratti bakki kun bakka xabalaa jedhanii bishaan dur horoo baafachaa turre xabala jedhanii itti galanii lafa keenya achumaan saamaa turanii bataamitti lafa keenya balleessanii amma finxaan isaaniitii fi udaan isaaniitiin badde lafte. Mee amma gaa akkamii mootummaan amma jiru kun egaa yeroo isin amma himtan kun egaa akka warra yeroo Abisiiniyaa jechuun yeroo duriitti natti fakkaata yeroo bara Minilik Hayila Sillaasee sana. Yeroo san bara Mallasaa kana keessa mee lafi keessan kun akkam ture? Ittuu an caalu ture Mallasaan immoo ittuu morma qabee keessaa gad nama baasee lafa jalatti nama hidha nama afaan dubbatee waa'ee mirga lafa isaa gaafate. Anaa waggaa 27 makalaawii lafa jalatti na hidhanii. Achi keessa taa'aa achitti caccabsanii na tumanii na daaressanii achuma ammoo akkuma carraa immoo kawaanni nama uume nama hangatu immoo achii ba'e. Mee amma erga mangistii nama bilginnaa jedhan kun immoo erga dhufe gaa kan keessanii amma inni kun erga inni kun dhufee akkamii? Inni kun maala waan keenya maali afaan Oromoo dubbata gaafa dura koruunama keenya inni harkatumaa fi turre namni kun nuutee amma uummanni keenyaan waggaa 150 ol garbummaa jala ture amma bakka sirnaan mootummaa isaa argate mangistii gaariitu dhufee fennee gammanne gaafa ji'a 2 ji'a 3 guutu bifa jijjiirratee Minilitti gaafa eengaddaa san nuti. Amma mee haalli jiru maal fakkaata isinii abbaa qe'ee kanaati lafi kun duraan haga isaatti kan keessan ture mee? Asiin aga urufa wasarbi asiin aga laga daadhii tole asiin aga galaan ayyaayye tufaamunaatti. Amma gaa mangistiin ammaa kun bilchiginnaan kun erga dhufe gaa duraan yeroo sabni biraa isin bulchaa ture Oromoon duraa ture saamamaa ture lafi keessan illee isinirraa fuudhamaa ture. Mootummaan ammaa kun immoo Oromoodha gaa mootummaan ammaa kun erga inni dhufe mee akkamii jijjiirama akkamiitu jira isin biraa dhimma qe'ee keessanii lafa keessan irratti maaltu jirame? Waa jijjiirama kinoo lafa narkisan agartu. Mee lafa kanarraa gaa amma waggaatti mee isin ijoollee qabdu abbaa maatiiti moo qofaa keessanii akkami? Ijoollee 7 qaba. Dabarraa qabdu? Dabarraa 3. Mee isin lafa kanarraa waggaatti mee hagam wanti isin argattan isin ga'a? Maal waggaatti yattuu maalirraa nageessi kinoo arjaan agartu tanaan. Anuma jaallatee itti jaallatee eenyuun jenne tanaa barlaal tanaa lafti namni kaartii meeqaa facaasaa 37 narraa fudhate. Mee mana gurguddaatu mul'ata mee gamoo garaagaraatu jira. Mana kana yeroo agartan mee akkasittiin isin kan keessan immoo manni kun akkami immoo kan ijoollee keessaniiti mee akkami waan mana kanaa mee xiqqoo seerraa? Manni kun akkuma agartu lafa Oromoo gubbaa kan dhaabbate. Manni lafti irra dhaabbatu kun lafti manni irra dhaabbatu kun amma dur qamadii magar. Aafii magar. Midhaan garaagaraa shumburaa magar. Arra sibiila irra gad dhaabanii nachi warra qilleessa isaa jijjiiranii qilleessi faalame namni waan nyaatu qabu beelli nutti dhufee lafa qamadii fi xaafiin akka biraa irraa margaa ture asii gadi urufa ganaa gabooletitti yoo laalte yeroo durii ilmaan tufaamunaadhaa ilmaan araddoo fa'aa ilmaan wasarbii fa'aa akka jiranitti midhaan qotu. Mootummaan Oromiyaa asirratti deeggarsa isinii godhaa waan sanyii filatamaa waan mirxii zarii jedhan kana fa'aa waan akka ittiin deeggarsa isiniif godhumee maal fakkaata waggaatti dhimma xaa'oo garaagaraa isinii dhiyeessuu irratti akkamii deeggarsi jiru gama mootummaatiin? Mootummaan maal deeggarsa nu godha sobee gaafa gara biraatii kadhachuu barbaade dhufee miidiyaa isaa tokko fidee nu haasofsiisa. Waan akkanaadha nu gaafata akkuma mana gaafachaa tu kana ilma.
Tole gaamee Kana dhufee nu gaafataa miidiyaadhaan hin dabarsaa biyyaan biraa deemee ofiidhaan kadhataa deemee biyya isaatti ni ijaara. mee asirraa gaa waggaatti akkuma ta'e Wanni isaan nu godhan takka hin jiru. Nu saamanii nu hiyyoomsanii kiloodhaan teenya karaarra buluutti irti kan lafa nurraa fuudhanirra birriin isaan nuu kennan gahaa miti. Birrii isaanii osoo dhumtee lafa kaaree birrii tokkoof shilingii sadiiffaa guurrachaa turan oose. mee lafa mana ga'u kana gaama manneetiin hedduun irratti argaman kana yeroo isinirraa fudhatanii beenyaan isinii kaffalame jira moo akkasumatti irraa isinirraa fudhatanii amma gaa lafa bal'aadha manneetii hedduutu ijaaramee jira irratti kaan immoo bosonaan uwwifamee jira bosonneen mul'atan kunniin gaa bosona uumamaa fakkaatu. Bosonni kun durii akaakayyuu faan keenya dhaabaa turan gaattiraa faa jira, birbirsa faatu jira, ejersatu jira, arbuun illee as keessa jira. Hoon sirriitti battee ilaalte ilaalte. Ni jira kunoo mukkeen gurguddaatu jirani. Kun birbirsa inni achiin kun laali ejersa faadha. Arbuun laakinoo garas keessa jira. Gaattiraan uumamaatu illee hin jira. Mukoota gurguddaa jira beektaa. Mee mukkeen kun mukkeen uumamaati moo kan erga isinirraa fuudhamanii dhaabbamanidha moo mee maal fakkaatu garuu mukkeen uumamaa fakkaatu yeroo ilaalan mukkeen gurguddoo baay'ee mimmiidhagoodha. Mukaan durii isaan akaakilee keenya afaan yeroo dhalaannaan mukuma kana agarre kunuu ragaa ba'a. Kan jalatti yeroo loon yeroo lafa qotannee qotiyoo irraa hiiknu gaaddisa isa jalatti. Mee gaama garga botaayee dandaafaa si gara aangootti dhufanii asi gaama jijjiiramni tokko ta'aa jira. Badhaadhinni kun illee jijjiirama tokko fidaa akka jirudha miidiyaa irratti kan agarru. Isinis mee waan jijjiirama kana maal jettu wanti isin jedhan jira mangistiin dhufee waan isin dubbisanii qaba. Jijjiiramni isaan achi yoo lolan tuni nuuf wanti jijjiirame hin jiru. Isaanumatti jijjiirame malee uummata keenya wanti jijjiirame tokko hin jiru. Jijjiiramumti takka hin jiru uummata keenyaaf hin dhufne. Uummanni keenya haaraa yeroo duraa san wayi. Yeroo mallasaan biyya bulchu yeroo san wayi. Maaliif yeroo sanitti akka barbaadetti ofiisaatti nama barbaadu isaa fuudhee ukkaamsee waa fide godhe. Qabeenya soofee birrii tokkotti kennee uummata kaarraa lafta mangistiitedhaan. Mee dhimma isin gaama baay'ee faanii cal jedhaniituma achuma kiiloo afur keessa ta'anii achumaa gadhaadatu. Uummata nu harkaa fixan nullee as jirra. mee uummata Oromoo Kara lixaa fi kara kibbaa jiran itti gadi jaju asii gadi itti jaju. Ijoollee keenya fixan nu harkaa achitti ijoollee uummanni akkatti barattoonni akkatti barattee mana itti galtuun qabdu. Waraana isaanii itti erganii achitti ajjeechisiisu. Ofii bulaan akkatti lafa qotatu hin qabu. Akka oduu dhageenyutti kaa maali ilma koo ijoolleen kinoo maali feesbuukii moo maaltu tanaan ilaalchi hin boochi ijoollee. Ijoolleetti yaa'anii afaan Oromoo tan barsiise manatti. Ijoolleen bada Finfinnee kanaa hin beektu beektaa afaan Amaariffaa kanaan barsiisu afaan irree jijjiiranii. tole gaamee isin amma haala gaa jireenyi keessan gaa baay'ee akka rakkoo jirtanii fi lafi keessan illee mootummaadhaan isinirraa fudhatamee sirnoota sadan arfan darban kana keessatti akka miidhamtanii darbitanii kan dubbatanii. Mee gaa dhimma kana ilaalchistanii uummata Oromootii fi mootummaa illee wanti dhaamtan yoo jiraate mee asumaan dhaamsa keessanii uummata bal'aa biraan isin ga'uudhaaf mee yaada keessan ibsadhaa. Jalqaba irratti wanni mootummaadhaa dhaamu mootummaan kun of laaluu qabaa. Kalee dheengaddas hoggaa dhibbaaf meeqa Oromoon cabsine jedhaniiti kan isaan xaaraa turan. Kan xaaraa turan Oromoon cabsine hin balleessine Oromoon hin badu. Oromoon yoomillee hin badu. Oromoon abbaa biyya isaati irratti abbaa inuma ta'a. Kanaaf immoo of laalee gaaffii uummanni Oromoo gaafatuu fi deebii atattamaa kennuufi wanta Oromoon barbaadu kennuufi Oromoon manatti kottu sireerra na teessisi jechitti na xoor hin jenne gaaffii kiyya naa deebisi mirga kiyya naa kaba jedhee abbaa biyya keenya irratti abbaa taana jechaa ture. Akkasuma asitti faa bilisa gooratti faa yeroo ijoollee keenya nu biraa fannisan asitti karra siidaa dabalee faa gaafa fannisan nu biraa haloo dhiisan. Yeroo sanitti isaan biyya keenya gadi dhiinnu lafti kun keenya lafa kana qotannee nyaanna malee lafti kun kan biyya saba biraan taatu warra Abisiiniyaan taatu dhaniiti kaffalmachaa ture. Yeroo sanitti kaan mana hidhaatti kaan ajjeesanii fo'aadhaaf fannisanii ajjeesaa turan. Ammas mootummaan kun uummata ajjeesuun waan qabuuf uummanni kun yoo du'e ka dhalatu xiiqitti dhalata. Onneedhaan dhalata waan ta'eef uummata kana balleessuu hin danda'an akka amma hojjechaa jiran kanatti. Kanaaf gaaffii uummata Oromoo deebisuudha qaban atattama.
Man Oromoo immoo manni cunqurfamaan akka kiyyaa kun wanti inni gochuudha qabu tokkummaadhaan kallattii jiru walii galee tokkummaadhaan falmatee mirga isaa biyya isaa kabachiifachuudha qaba. Qaama hanaaf ta'a jedhe waliin ta'ee fuulduratti deemee bilisummaa barbaadu fi deebii barbaadu argachuudha qaban jedha kaa'ilma kun. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenyaa har'aa obbo Tolchee Badaa biratti argamuudhaan yaada isaanii fi qe'ee isaanii daawwannee jirra. Obbo Tolchee Badaa abbaa qe'ee guddaa kana turanii yeroo dheeraadhaan sirnoota sadii arfan darbanii fi qabeenya isaanii irraa saamanii kunoo lafa isaanii irratti mana ijaaranii mootummaan lafa isaanii irraa guuree wantoota garaagaraa egaa kunoo argitan kana qe'een isaanii kun qe'ee guddaa turan abbaa qe'ee guddaa kanaa turanii har'a irraa saamamuudhaan homaan qabanii lafa xiqqoo isin harma argitan kana viidiyoo fuula viidiyoo kiyyooyaatiin isin agarsiise kana qofaadha kan isaan qabanii lafa mana ga'urraayi. Jireenyi isaanii yeroo har'aa baay'ee sadarkaa jiran jedhamne sadarkaa gadaanaa fi baay'ee nama gaddisiisurra kan inni jiru. Egaa sagalee isaanii isin biraan ga'een jira. Kabajamaa wantoota uummata Oromoo bal'aanii viidiyoo kan akka daawwattan abdiin qaba. Yaada isaanii isin biraan ga'ee jira. Mootummaaf illee dhaamsa dhaaman uummata Oromootiif dhaamsa dhaaman qabu. Dhaamsi kun isin ga'ee deeggarsa barbaachisu akka gootanii fi namoonni miidiyaalee garaagaraa qabdan TV chaanaalota garaagaraa fi fuula feesbuukaa irraa warri qabdan sagalee isaanii uummata biraan geessanii akka bira dhaabbannu jedha. Obbo Tolchee Badaa abbaa ijoollee torbaa fi maatii qabanii maatii bal'aa qabu. Jireenyi isaanii yeroo irraa sadarkaa gadi aanaa irratti argama. Akka dirmattaniif akka sagalee taatanii isinii jira. Anis asumaanii deemee dhageessisaanii isinii waliin turuun qophii kana isin daawwachiisan jira jechuudha. Waan nu daawwattaniif horaa bulaa galatoomaan isin jedha. Fayyaa ta'a.